Nagaa akkam jirtan baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii. Chaanaaliin kun chaanaalii afaaniiti jechuudha. Barumsa afaan kamiyyuu afaan Ingiliffaa, afaan Oromiffaa akkasumas ammoo afaan Amaariffaa, afaan Oromiffaattis ni argattan jechuudha. Kanaaf chaanaalii kana warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa san tuquudhaan ol kan jedhu irra yoo godhattan barumsa afaan Ingiliffaa keessattuu warroota jalqabdootaaf sirriitti sadarkaa keessan akka guddisattaniif ni argattan jechuudha. Isinis ni fayyadamtu. Laayik godhaa immoo viidiyoo namoota baay'eedhaaf hiriyoota keessaniif akka qaqqabu jechuudha. Yaada yoo qabaattan ammoo waa'ee chaanaalii kanaa, waa'ee barumsaa, waa'ee viidiyoo jechuudha. Naaf barreessuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan iimoodhaan, zuumiidhaan jechuudha. Iimoodhaan na dubbisuu dandeessan jechuudha. Kanaaf amma gara viidiyoo keenyaatti seennaa. Har'a immoo maalidha? Akkanumaan yoo haasofnu haasaa keenya keessatti haasawwan koomanii ta'an afaan Ingiliffaa keessatti hamma ta'e laalla jechuudha. Isin fayyadan jedheetan yaada. Kan yeroo baay'ee isin namoonni itti fayyadaman afaan Ingiliffaa warroonni haasa'an isaanan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Tokkoffaa maal jedhaa? It is your decision. It is your decision. Murteen kan keeti. Amma nama tokkoon osoo haasa'aa jirtanii yookaan marii wayiitirra osoo jirtanii maybe yoo waliin mormaa jiraachuu dandeessanii yookaan bakka murteen kan keeti bakka jechuu ni dandeessan. Yeroo sana immoo it's your decision yookaan wanta tokko itti himtanii murtee kee murteessitoo wanta kana fudhachuu dandeessa. Murteedhaan jechuudha. Maybe wanta tokko murteessu wanta tokko dhabuu danda'a. Kanaafuu murteen kan keeti jechuu barbaadan it is your decision. It is your decision. Jechuu dandeessan jechuudha. It is your decision. Murteen kan keeti. Okay. Inni lammaffaa immoo you can say whatever you like. You can say whatever you like. Waan barbaade jechuu dandeessa. Yookaan waan barbaade dubbachuu dandeessa. You can say whatever you like. Waan barbaade dubbachuu dandeessa. Yookaan waan barbaade jechuu dandeessa. Jedha jechuudha. Inni itti aanu immoo do as you like. Do as you like. Akka barbaadetti hojjedhu. Do as you like. Maybe namni tokko amma wanta tokko isin ajajaa. Isin ajajee immoo akkamittan hojjedha yoo jettaniin maal jechuu danda'a? Akka barbaadetti hojjedhu. Yoo isiniin jedha jechuudha. Inni immoo maal jedhama afaan Ingiliffaatiin? Do as you like. Akka barbaadetti hojjedhu. Inni biraa immoo it has been a difficult day. It has been a difficult day. Difficult jechuun ulfaataadha jechuudha miti. Day jechuun guyyaadha. It has been a difficult day. Guyyaa ulfaataa ture. Guyyaa ulfaataadha yookaan guyyaa ulfaataa ture. Okay, kan itti aanu immoo I didn't mean to hurt your feeling. I didn't mean to hurt your feeling. Miira kan kee miidhuuf yaadee hin turre. Yookaan miira kan kee miidhuuf iyyuu mitiyyuu yeroo isaan jechuudha. Wanta darbe ibsaa jirra. I didn't mean to hurt your feeling. Feeling means miira. Miidhuuf jechuun hurt. Nama tokko hurt yoo gootan miitan jechuudha. I didn't mean to hurt your feeling. Miira kan kee miidhuuf hin turre. Yookaan miira kan kee miidhuuf yaadee hin turre. Jedha jechuudha. Kan itti aanu immoo I didn't mean to embarrass you. I didn't mean to embarrass you. Si qaanessuu barbaadee hin turre. I didn't mean to embarrass you. I didn't mean to embarrass you. Si qaanessuu yaadeet hin turre yookaan si qaanessuu barbaadee hin turre. Jedha jechuudha. Inni itti aanu immoo I don't have any time to explain. Yaa asitti have kan jedhu sirreessaayi. I don't have any time to explain. Ibsuuf sa'aa homaayyuu hin qabu. Wanta tokko amma ibsaa yoo jedhamtan wanta tokko namatti himtanii naaf ibsimee naaf hin galle yoo isin jedhe yookaan maybe lolaanis ta'uu danda'a. I don't have any time to explain. Ibsuuf sa'aa homaayyuu hin qabu. I don't have any time. Sa'aa kamiyyuu hin qabu. To explain. Ibsuuf jechuudha. Inni itti aanu fi kan dhumaa ammoo do you have a time to explain?
isiniif akkana jedheetillee isin gaafate kan irraan ammoo deebii ta'uu danda'a jechuudha. Maybe do you have a time to explain? Ibsuuf sa'aa qabdaa? Ibsuuf sa'aa qabdaa? Akkanatti gaafachuu dandeenya jechuudha. Kanuma jechuudha har'a kan baranne tokkoffaarraa qabnee yoo ilaallu it is your decision, murteen kan keetii. You can say whatever you like, waan barbaadde jechuu dandeessa. Do as you like, akka barbaaddetti hojjedhu. It's been a difficult day, guyyaa ulfaataa ture. Inni biraa immoo I didn't mean to hurt your feeling, miira kan kee miidhuuf yaadee hin turre. I didn't mean to embarrass you, si qaanessuu barbaadee hin turre. I don't have any time to explain, ibsuuf sa'aa homaayyuu hin qabu. Do you have a time to explain? Ibsuuf sa'aa qabdaa? Kan jedhu kanneen jechuudha har'aa kan isiniif qabadhee dhiyaadhee viidiyoon kiyya kanuma jechuudha. Gabaabduudha garuu wanta of keessaa qabdu wantoota baay'ee barbaachisaa afaan Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee itti fayyadamnudha. Kanuma jechuudha warroonni iimoodhaan yookaan gara biraatiin barachuu barbaadan iimoodhaan na dubbisuu dandeessan jechuudha. Akkasumas teelegiraamaa fi iimoodhaan na dubbisuu dandeessanii yaada keessanis naaf barreessaa. Maaliif yaada keessaniinan jajjabaadha waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kiyyas laayik godhaa. Yoo viidiyoo kana naaf hojjedhaa jettan isarratti dipeend ta'itan isiniif hojjedha jechuudha. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha.